Harka fuunee kan jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu isiniin jecha oduu teenya guyyaa guyyaan isin biraan geenyuun dhiyeenya kana rakkoo teeknikaan mudateen guyyoota lamaaf oduu keenya addaan kutuuf nuuf golchaa isiniin jecha arraboo odeeffannoo addaa dhimma ajandaa biyyaalessaatiin wajjin wal qabatanii oduulee gurguddoo sadii qabannee dhiyaanneeti jirra hanga dhuma sagantaa teenyaatti nu hordofaan afeerraa teenya amma kallattumaan ijoowwan oduu guyyaa irratti qabannee isinitti himna. Ajandaalee eegamaa turan keessa dhimmi magaalaa Dirree Dhawaa fi Finfinneedha. Sanada koomishinii marii biyyaalessaa ta'uudhaan guyyaa irraa dhiyaate kanarratti gabaasa guutuu qabna. Odeeffannoo galgala kanaatiin waraana bilisummaa Oromoo WBO'n ibsa baasiin Finfinnee balbala irra teenyaa jirra jechuudhaan qaama barbaade aangootti fiduu akka hin dandeenye ibsuudhaan TPLFs balaaleffatee jiraachuu beeksise. Odeeffannoo teenya sadaffaa fi ta'addaatiin konferensii kanarratti odeeffannoo tana kan adda godhu konferensiin koomishinii marii biyyaalessaa dhiyeenya kana jalqabamte irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaatiif yaamichi akka taasifamu yaadni hirmaatota irraa dhiyaachuun dhaga'ame. Gabaasa guutuu qabanneeti jirra amma kallattumaan gara bal'ina odeeffannoo teenya guyyaa irraatiif qabanneetti isin dabarsinaa lammii miidiyaa sheer sabskiraayib gochuun dagatina. Guyyaa torbaa fi yaa'iin marii biyyaalessaa Itoophiyaa irratti hirmaattonni marii ajandaa ijoo ta'ee dhimma abbummaa Finfinnee Dirree Dhawaa irratti marii jalqabuun dhaga'ame. Gareewwan mari'attoota xixiqqaan guyyaa lamaaf marii isaanii taasisaa jiran hoggaa ta'u ajandaaleen akka ijaarsa biyyaa, sirna mootummaa, sirna siyaasaa, bakka bu'ummaa siyaasaatiif akkaataa abbummaa magaalota irratti mariin bal'aan jalqabamuun dhaga'ame. Koomishinii marii biyyaalessaa ibsa kaleessa kanneen mariin gareewwan xixiqqootuun guyyoota sadiif akka turtu karoorfame. Haa ta'uutii malee ajandaaleen wal xaxoon baay'inaan waan ka'aniif gareewwan tokko tokko yeroo ramadaman keessatti marii isaanii xumuruu akka hin danda'in beeksise. Finfinneen filannoowwan irratti mari'ataman keessaa tokko taatee kan dhiyaatte hoggaa ta'u Dirreedhaa fi Mo'aaliinis akkasuma sanada ajandaawwan marii biyyaalessaa gaafilee qajeeltoo ja'amuun mariif dhiyaatan keessatti haalli seeraa fi abbummaa magaalaa Finfinnee gara fuulduraatti akkamitti akka ta'u irratti filannoowwan afur dhiyaataniiti jiran. Isaan afuranis ammoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee if danda'ee jiraata ja'amee kophaatti if danda'amoo qaama federaalaa ta'a. Mootummaan naannoo walabaa yookaan naannoo if danda'e independent regional state ta'a hajuu marii hoggaa ta'u. Inni lammaffaan hirmaannaa Oromiyaa waliin akka qabaatu yookaan immoo shared administration with Oromiyaa hajuu irratti mariin dhiyaachuun dhaga'ame. Filannoowwan kanneen magaalaa Finfinnee irratti dhiyaatan keessaa tokko irratti hirmaattonni yaa'ii marichaa yaada isaanii kennuudhaan furmaata waliigalaa akka kaa'antu eegama. Kana malees walitti dhufeenyi magaalaa Finfinneetiif mootummaa naannoo Oromiyaa waliin qabdu qoodinsa baajataa handhuura mootummaa federaalaa sirna poolisiitii fi mana murtii daangaa fi maqaa magaalattii afaan hojii magaalaa Finfinnee eegumsa hambaa seenaa akka ajandaalee xixiqqaatti marii kanaaf dhiyaatanii marii tanarratti mari'atamaa jiraachuun ibsame. Gama biraatiin ajandaan ijoon eegamaa ture keessaa tokko kan ta'e dhimma magaalaa Dirree Dhawaati. Kanarratti ammoo filannoowwan sadii dhiyaataniiti jiran. Isaan keessaa ammoo bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa if danda'ee jiraata yookaan immoo city state haja'amu hoggaa ta'u qabxiin lammaffaan qaama federaalaa yookaan federal entity akka ta'etti fufu immoo inni sadaffaan immoo naannoo walabaa naannoo mataa isaa danda'e independent regional state ta'e akka itti fufu. Kaja irratti qabxiilee sadii dhimma magaalaa Dirree Dhawaa laalchisanii dhiyaatanii irratti mari'achuudhaaf yaadonni wal xaxaan ka'aa jiraachuun dhaga'ame. Filannoowwan armaan oliitti alatti illee magaalaan Dirree Dhawaa Oromiyaa yookaan naannoo Somaalee jalatti akka bulu yaadni dhiyaatee jiraatuudhaan sanada marii kanaa tokko ta'uun ibsameeti jira. Akkasumallee dhimma magaalaa Mo'aalee hanga ammaatti sanada koomishinii torban kanaaf hirmaatotaaf dhiyeesse keessatti kan hammatamne ta'uu ifoome. Akka maddeen yaa'ii marii biyyaalessaa kanarratti hirmaataan waazeemaa raadiyoo fi tokko ibsetti mariin tun haala mootummaa gara fuulduraa bakka bu'ummaa uummataa walitti dhufeenya Oromiyaa fi Somaalee waliin qabdu akkasumallee bakka bu'ummaa Dirree Dhawaa mootummaa federaalaatii fi mana marii federeeshinii keessatti qabdu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibseeti jira. Dhaabbileen hawaasa siivilii garaagaraas marii kana hordofaa jiraachuu kan ibse koomishiniin ibsa kaleessa galgala kanneen dhaabbileen biyya keessaa adeemsa marii tana akka hordofanis dhaameeti jira. Bifuma kanaanis dhaabbileen akka koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa, mana marii mirga namummaa Itoophiyaa, federeeshinii dhaabbilee hawaasa siivilii Itoophiyaa fi federeeshinii dargaggoota Itoophiyaa hojii hordofii isaanii jalqabamee jiraachuun ifoome. Dhaabbileen kunneen adeemsa marii irratti gabaasa isaanii qopheessaa kan jiran hoggaa ta'u gabaasonni jalqabaa torban kana keessa akka dhiyaatanis ni eegama. Gama biraatiin yaaddoo nageenyaa hirmaatota keessaa ka'een hirmaattonni muraasni keessumattuu naannoo Amaaraa irraa gara Finfinneetti akka dhufan hoggaa ta'u nageenya isaanii ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiti jiran. Isaan keessaa baay'een suuraa fi viidiyoo eenyummaa isaanii mul'isu akka hin tamsaasamne gaafataniiti jiran. Koomishiniin gaafii isaanii fudhachuudhaan waraabbiiwwan eenyummaa isaanii mul'isan miidiyaaf akka hin dhiyaannes gaafatee jiraachuun gabaafame. Odeeffannoo galgala kanaatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ibsa baasiin Finfinnee balbala irra teenyaa jirra jechuudhaan qaama barbaade aangootti fiduu akka hin dandeenye ibsuudhaan TPLFs balaaleffatee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ibsa galgala kana baaseen farra uummata adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF uummata Oromoo jidduutti qoqqoodinsa uumuuf tataa jiru cimsinee morminaa jechuudhaan WBO'n ibsa baaseen TPLF balaaleffate. Tattaaffiin hooggantoonni wayyaanee
Oromoodhaaf boolla akka qottaasaa jiru guutumatti fudhatama kan hin qabnee fi kan ittiin milkooyne jechuudhaan ibse. Yoomiyyuu siyaasa farra uummata akkasii irratti hin barbaannus itti milkaan jechuudhaan abaawaa boon gocha TPLF kana balaaleffachuu beeksise. Oduu yeroo ammaa tana waltajjiiwwanii fi miidiyaalee adda addaa irratti waraana bilisummaa Oromoo qaamota kanneen wajjin gamtaa uumee jira ja'amtee naannootti ilaalchise waraana bilisummaa Oromoodhaa ibsaa fi ejjennoo baaseen akka armaan gaditti beeksise. Qabsoo uummata Oromoo kan bilisummaa fi hiree fi murteeffachuuf yoo ta'u kan tarsiimoo dhibboo humnoota birootiif meeshaa ta'ee itti fayyadamuu miti jechuudhaan ibsan. Hoggansi wayyaanee uummata keenya gidduutti shakkiif qoqqoodinsa uumuuf Oromoo namoota biroo akka jibbu fakkeessuudhaaf tarkaanfii fudhatamu kamuu shira gatii salphaa fi fudhatama hin qabne jechuudhaan balaaleffatan. Siyaasni gowwoomsaa fi qoqqoodanii bulchuun akkasii hidda gaffageeffatee jiraatullee adda bilisummaa Oromoo shira ji'oopolitikaa diigumsaa fi mala carraa opportunities approach kan lubbuun jiraachuu dhaabbilee qofa laaluu kamuu cimsee mormaa jechuun beeksisan. Yoomiyyuu walitti hidhamni sadantaa dhiiga uummata irratti ijaarame keessa hin seenu jechuudhaan adda bilisummaa Oromoo tarkaanfiiwwan farra nagaa nageenyaaf misooma godhuu uummata keenya balaadhaaf saaxilan hunda cimsinee qeeqnaa jechuudhaan balaaleffachuu beeksise. Karra Finfinnee hundarra teenyeeti Finfinneef Oromiyaa tiisaa jirra, Itoophiyaa siisaa jirra. Humni kamuu abbaa barbaade baadhatee gara aangootti fiduu yoo jiraate dura dhaabbannee fashalsuudhaaf qophiidha jechuudhaan adda bilisummaa Oromoo ibsa galgala kana baasiin TPLF fi humnoota biraa Itoophiyaa jeequuf yaalan balaaleffatee jira. Konferensiin marii biyyaalessaa hawwii guddaan eegamaa turte erga jalqabdee har'a guyyaa torbaffaa isaa waggaa ta'u konferensii tanaan qabxiileen ijoo mariif dhiyaatan irratti hirmaattonni akkaataa ramaddii isaaniitiin ajandaa marii dhiyaate hundarratti marii taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Mariin biyyattii tun qabxiilee ijoo dhimma biyyaaf murteessoo ta'an qabxiilee gurguddoo 8tti ramatee kan laalu waggaa ta'u haa ta'uti malee yeroo ammattidha miseensotaa fi hirmaattota marii tanarraa gaafiin addaa ajandaa marii keessa hin jirre takka dhiyaachuun dhaga'amte. Gara raadiyoo waazeemaan guyyaarraan tanaa hirmaattota konferensii tanaa gaafii gaafachuudhaan gabaasitti dhimma komishinii tanaaf barbaachisaa fi dirqama ta'e jechuudhaan hirmaattonni marii tanaa ramaddii 14ffaadhaa yaada kaasuudhaan qabxii marii tanaan irratti dhimma araara biyyaalessaa jettu jalatti hidhattootaa fi mootummaa walitti araarsuu laalchisee eega mari'ataniin booda Itoophiyaanota hundaaf abdii guddaadhaa jechuudhaan abbaa jijjiirama kanaa kan ta'e pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa Waaqootiif yaamichi taasifamee fi araarri isaa fi waayiloota isaa gidduutti akka buufamu yaada gaafii dhiyeessuun gabaafameeti jira. Akka yaada hirmaattota kanaa qorachuun gabaafametti hirmaattonni kun qaacceessa marii isaanii keessatti akkas jechuudhaan mari'atan jechuudhaan waazeemaa raadiyoo irraa gabaasin dhiyaate kunuuti. Rakkoolee teenya guddoon wal dhaggeeffachuu dhiifne namoota alaa waliin shiraxaxuu keenya waliin mari'annee rakkoo teenya furuu dhiifne rakkoo teenya akka wal taataatuuf namoota biroo afeerra gara fuulduraatti karaa gaariin waan gaarii karoorfachuu nuuf wayya dantaa dabre isa badallee waliif dhiifne imala keenya gara fuulduraatti tarkaanfachuu nu wayya yaada jiru eega kaasaniin booda kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa Waaqoo yaadachuudhaan bu'aa marii biyyaalessaa tanaan obbo Lammaa Magarsaatii fi mootummaan jijjiirama michoota isaa jidduutti araara buusuun abdii uummata Itoophiyaati jechuudhaan gaafachuun dhaga'ame. Yeroo xiyyeeffannaan keenya guddaan misooma ta'uu qaba. Nagaa jaalala gamtaa fi dhiifama diina keenyaaf meeshaa taane diigamuu biyya teenyaatiif hamtuu uummata keenya irratti hin hojjennu jechuudhaan hirmaattonni marii biyyaalessaa ramaddii 14ffaan hirmaattota marii biyyaalessaa irraa yaadni kun dhiyaatee jiraachuu waazeemaa raadiyoo irraa waabeffachuudhaan dambe miidiyaan isin gabaase. Yaadota hirmaattota marii biyyaalessaa ramaddii 14ffaa akka armaan gaditti isin dhiyeessina. Hirmaattonni ramaddii 14ffaa yaada kana jedhu dhiyeessan. Kabajamoo hoogganaa mootummaa Itoophiyaa obboleessa keenya kabajamoo ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Alii akkasumallee paartii badhaadhinaa hundaaf kabajamtoota ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalamarrooyoo kabajamoo ajajaa faannoo Zamana Kaasee akkasumallee kabajamoo hoogganaa TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akkasumas miseensota paartii mormitootaatiif kanneen karaa nagaa qabsaa jirtan hundaaf biyya teenya jaalatamtuun Itoophiyaan hanga yoomitti gocha ofittummaa fi karaa sassaabdummaa keenyaan dhiigni dhangala'a. Lammiilee Itoophiyaa sabaaf sablammoonni uummattoota Itoophiyaa hanga yoomitti wal deeggaruu dhiifnee wal qaanisuutti fufna haa ga'u oduun cunqursaa fi gidiraa nuffisiisaa dhaga'uun egaa yeroo fi humna keenya dhimuun biyya teenyaaf uummata keenya irratti madaa seenaa dhiifnee hin dabarru. Mee haa wal gorfannu haa waliin mari'annu karaa qaroomina qabuun haa wal falminu jaanii nuu fi Itoophiyaafis namni daandii nagaa filate biyya isaatiif uummata isaa tiisu nama obsa sammuu fagoo laalu haa taanu jechuudhaan komishinii mana marii biyyaalessaa olaanoo fi komishiinaroota mana marii biyyaalessaa olaanoof dhiyeessanii jiraachuun dhaga'ame. Ittuma dabaluudhaan humna yookaan jeettiidhaan nagaa fiduun hin danda'amu. Lakkoofsa namaatii yookaan olaantummaa teekinooloojiitiin dhiiga uummata keenya akkasumaan hin dhangalaafnu. Nageenya Itoophiyaatiif, nagaa biyya teenyaatiif, nageenya uummata keenyaatiif jaalalaa fi araarri ni mo'ata. Itoophiyaa waliin ni ijaarra. Itoophiyaan ijoollee isiitiin kabajamteef sodaatamtu haa ijaarru jechuudhaan obbo Lammaa Magarsaa Waaqoo biyya Xaaliyaanii magaalaa Roomaa jiruutiif yaamichi dhiyaate mootummaa Itoophiyaa waliin araarri buun abdii uummata Itoophiyaati jechuudhaan komishiinaroota komishinii marii biyyaalessaa olaanoodhaaf yaada isaanii karaa waraqaatiin dhiyeessu gabaasni waazeemaa raadiyoo waabeffanne ibsati jira.
Daawwattoota fi hordoftoota Lammi Miidiyaa irraa dhimma ajandaa marii biyyaalessaa irratti gabaasa addaa dhiyeessine kan gammaa hordofaa turtanii ajandaa marii biyyaalessaatiif odeeffannoowwan keenya biroo jala bu'uudhaan kan isin biraan geenyu ta'a turtii gaarii.